السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله جنة رأيو في سيدو كنا حالك نانكو باجرو تيني ساني حالك نانكو بيساجرو دنساجرو سرباجرو ما شاء الله قدامي بتميجرا بايه تبريدي جرا ما شاء الله تبارك الله erga wasantanii erga haa ta'u jettanii rabbiin gaa'ela keessa naa milkeessu jenna. Naa Sayidoon nama gaariidha dhugaa dubbachuuf jecha. Dhuguma baay'ee yaani nama gaariidha waan jedhu. Intala kana akkasitiin nama tokko ta'e gatee deemuu danda'a dhugaa gatee ijoollee isaatti deebuu ni danda'a garuu kunoo cidha bareedaa fakkaata. Akkanaatiin dammaqi gochaarra jiru. Maatiin isaas immoo akka inni fuudhu ni barbaadu natti fakkaata. Maatiin beektu ishee sana sargiitiin fuune mitiiree sargii barbaada. Bakka maatiin kun yoo birriin jiraate nama waamanii firaa faffagoo waamanii bakka ulfaana nyaatu ulfaana caffaruu kana jaallata uummanni keenyi maatiin keenyi baay'ee tokko akkanaa ni barbaada. Isa kanaaf natti fakkaata maatiinis immoo akka inni ishee fuudhu yeroo baay'ee innillee dubbatee jira. Akka maatiin irree ishee fuudhi jedhaniitu isa qabanii jiranii malee dhugumatti Sumiyaa fi ijoollee isaatu waan cakkanuu natti fakkaatu ture. Isheen iyyuu baay'ee ajaa'ibsiisatti Sumiyaan ani na ajaa'ibeerette bakka kan ijoollee isaa amma kana obsee taa'umsaayyuu jette. Inuma na dannaqee jetti na ajaa'ibeera jette. Lana garuu dhiirri ni jijjiirama dhugaa dubbachuuf jecha dubartiif jecha dhiirri haala isaayyuu hin yaadatu dhugaadha. Garuu dhibbaaf dhibba immoo kan Sumiyaa akka inni jaallatu irraa beekama. Innis almeeqa dubbatee jira. Isheenis dubartii kabajamtuudha dhugaa dubbachuuf jecha Sumiyaan dubartii kabajamtuudha itoo tokko taatee achi mistira jedhamu sanas baasteetti mana kana lammaffaa immoo isheen sargiitiin hin heerumne yeroo isheen teellaa waa tokko dafki isheen bahiin waa tokko hin ta'in sargiin akkanaattiin ciine kanaatiin dannasamee nyaatamee firii waamamu baay'ee nama aarsa dhugaa dubbachuuf jechuun kan isheeti waan ta'eef kan ishee duraati waan ta'eef esoo ana ta'e usa jedhu immoo dhugaa maal isaa wal sobna. Amma aarra hundi keenyiyyuu nutti dhaga'ama dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif isa wajjin hortee isa wajjin qabeenya amma kanaa fiddee sinii galee yeroo inni ishee sana ijoollee lama irraa alchee kaasee ka'ee asiitii sargii addaatiin caffaramee intallis immoo isheen akka nama jaallatamtee hayyuun akka nama jaallatamtee fuudhamtu sargii malee jettu na baay'ee nama aarsa jechuudha. Egaa erga jettanii maashaallah jennee jirra. Rabbi sinaa milkeessu Sumiyaaf illee wallahi du'aayii godhaafi Sumiyaaf dhugaa rabbii isheen cimtuudhas beekamti. Ta'us immoo du'aayii godhaafi rabbi ishee haa jabeessu. Rabbi qalbii namaa akka nuti hin cabsine rabbi nu haa gargaaru jaarsa namaarra akka fudhanne yoo akka seera isaatiin ta'e malee dhugaa dubbachuuf jechuun jira bakka isheef dingata wanta kanaa kun sinii galee itoo mari'atamee amma isheen eeyyamteettiifis jammar fuudhi jettee eeyyamteettiifi garuu inni fuudhi jettee eeyyamtee etoo fedha ishee sana yaada ishee sana guutee ta'e biyyatti deebi'ee Masiriitti deebi'ee Masirii miti waan Yamanitti deebi'ee isheetiin amansiisee deebi'ee ayyuu fuudheera ta'e bareedaa ture akka kootti jecha. Ishee akkasitti rarraasee maal gadi fiddiidha shamarranii carraa keenyaa shamarran wallaahi billaahi maal gadi fiddii ijoollee lama hootee irraa alcheera waggaa 10 olii ishee faana jiraadheera itoo hammam jaallatu iyyuu jechaadha. Dhiiruma bakka dhiirri onniinsaa dhugumayyuu akkaafuu afur fuudhaa jedhamee eeyyamame akka musliimatti akka maaliif lapheen dhiiraa afurii oli lapheen isaanii
shamarran immoo yaa rabbi Allah yaa rabbi si kadhanna obsuma nuuf kenni laphee keenyarree yaa rabbi kasti garmalee akka nuti cabnee dhiira jaallannurree nun go'iin yaa Allah dhugaa dubbachuuf wallahi baay'ee tokko bakka cinqiidha bakka dubartiin karaa kamii fatanaan ishee baay'eedha kan hin dhumnedha garuu qalbii namaa cabsuun kuni baay'ee tokko wallahi ani imimmaantu na hudha beektaa yeroo isaan akkas ta'anii ni fataha jedhee akkasidha xiqqooma tokko nutti ulfaatu jedha bar wallahi Saidootti xiqqooma ulfaatu maa itti hartii isaaf xiqqooma bakka simmeeti kenneeku maaloo intala isheetu sifaana horee bar isheetu sifaana horeessa amma akkanatti bacarraqxee foon maalii jettanii kana qodaa 20 distii 25 na bichisiisteette jedhee Saidoon hasbaachoo egaa birrii sana isheetu hojjetee fide kan hojjetee fide jaartii ishee duraa sanii bittinsaa jirtaan bar Saidoo subhanallah beeku macarrashaachuu Allah yaasayyin ግን ነኢባ በይታ እንተለ ሰና ኦኔ ጨብሱን ቀብዱ ቱርቴ በቃ እንተለ ከነ ሰርጊ ሚቲ በቃ ሲጃለቴ ሚቲሬ ኤርገ ሲጃለቴ ቀለበቴ ሽቲ ጎቴ ፊ ንካ ጎደቴ ዞሮ ካላስ መነክራይስቴ መነቸ ከሰት ማንፍ ሲጃለቴ ካ አቺቲ ቡልቹ በቃ ሰርጊ ዳማሊያ ኦሉታሎ ሳ ናም ኡመኒ ኬኝ ማቲን ከሰነ ከበርባደሙ ቤከማ ሳ ኡመኒ ኬኝ ቤከ በርባዳ ገሩሞ ሰከነ ማልጎተ hanga sadii afuritti fuudhuuf deemta midire ishee sadaffaarratti jaartii kee eeyyamsiiste yookiin immoo jaartii kee ishee jalqabaa sana sargiitiin kan daganaa gochuu qabda turte dhugaa rabbii aboo dhiironni keenya mee qalbii keessanitti deebi'a qalbii keessanimatti deebi'a ijoollee warri Amaaraaf Tigreen Oromootti heeruman si jammar nutu dadhabneerra dhiirota keenya maalumatti sin heerumsiisa dara rabbii nutu keenya dadhabneerra nutu akka goonuu dhabneerra malee Oromoon keenyi heeruma isaaniif hin galu heerumti Oromoo isaaniif hin galu safuu dhabboo like share godhame